miti lamaa miti sadi fuudha sumayyaa wajjin immoo afuri hasaba walitti shamarran hedduun irra guddinaan keessan nagaafatti ani durbummaa qaba jettee dhuguma hinjira war ilmi namaa hinjira sadi miti afur fuudhis hinjira dhugaa rabbii dubbachuuf dhiirri arsii waan hin goone jette hingo keessattuu dubartii irratti dhiirri arsii wallahi billahi qoosaan beeytu dhiirri tokko hoffaan yoo jiraate malee dubartii irratti maqaan sin banne ishee maqaan bade malee si maqaan hin banne sababni isallee isheen deemte riskiin deemte riskiin kee banaadha maaltu si cinqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu isinin jedha nutillee nagaa jira alhamdulillah galata rabbi channel keenya subscribe gochuun nagadina hardhammoo Saido waan addaa qabatee dhufee Saidoon keenya asinu wayee jira maal isinin jedhani video duratti inni waan biraatiif ta'a malee dhukkubeen teenne isinin jedhe jarana isini mooyoo namni akkatti isinitti himu jechuudha isin nama biyyaa caala waan takkan beeydan akkatuma inki jibda oduu odeessiti namoonni tokko immoo kana jala deemtee bukoo kee odeessitu bukoo kee achumatti dhaabadhu hojii arabaa hojjedhu ishi haga nama ufiyyuu atu mataan keetu kijibdu dhabar namni tokko bar nuti akkanumatti zim jenneen dubbannu waan namni wayirraa malee waan dubbatu maal odeessita maal nama jala deemta hin deemin chaanaalii kiyya jala sin guddadha seeta sare maal an dubartiin takka sammuun isii kun likkin jiru wallahi kana dhaluuf hundana maaltu si galche waa'ee namaa keessa os jedhe afaan kee lugaama dhiyoo si ta'e ilaali os hin ta'e immoo dhiisi an dhugaa rabbi dhala maantu jechuun ijoolleen tokko wallahi lazim hin jirani bari ijoolleen warqeetu jira garuu namoonni tokko sammummaan isii kun kan yaannetu jira dhugaa rabbi isin jedhe bakka garagaraatitti illee makoomantii namaa yoo argu bakka namni akkanaa kun akkamatti waa namaa jettan dhugaan barnaa arsitanii wanti bakka haali keessan jechuudha ana qofaa miti ijoollee hedduu jala deemtanii afaan bantan jechuudha maal isin galche mi wannumti ati zambii namarraa dhiituuf maa inni haje do banani waan fedhe ho jedhe barufitti amaneetin jedhe bakka ho gabbaya hojii kiyya bakka abbaa fedhe irraa nan dubbadha nan dhiisaati nan olchitaati nan bulchitu jechuudha si ufii keetii yoo gaafa ol kaatee qubee aftakkitti akkana jettee barreessu ufii keetii ufin jibbitu barbaadu gabbaya hojjedhu waan feeti yoo kan nama jala deemtee bukoo keen odeessin dhugaa rabbi dhalaan takka jechuudha ka sammuun isii hiyyaanne kooduu achi dubartiin itti iyyitu no jenne dhimne maaltu si galche an waan fedhe haasee dhiise maaltu si galche maaltu dhimma kee keessa si galche kinseeni dhalaa lama jechuudha ijoolleen sadii kun jechuudha bukoon isaan bukeessan bakka hundatti bakka kooman xiyyeeffadhan jira ijoollee kana jechuudha hatta YouTube isaanii forjiiwwan feekidha screenshot godhee ka ijoollee kana bakka kan hundatti kijuba bakka tokkotti immoo akkana godhatan ara hin fakkeeffatin wallahi kana ma arrabsitu jechuudha ofii keetii gadalii galta ofii keetii zambiina rariita ana waan biraatiif ijoollee kaanii bakka barumsa jedhe malee takka saree akka teetii tana deebiin kennu isheen maaliifi sareen bakkuma hundaa mul'atti bakkuma hunda dhayti dhiifama garuu dhugaa rabbii isiniin jala hordoftoota kee dhiifama ani bakka intalli kun bakka keetti hundatti laflaafi bakka viidiyoon isii gammachiisu akkam isinitti fakkaate hin jiraa miti wantoota tokko wanni akkasiiti bakka ara deemna jala dhugaa rabbi sin jedha deema ijoolleen kun sadina jala deema chaanaalin kiyyan dhaggeeffate video kiyyan laalinallee dhaggeeffate na wallahi rabbitti isin dhiisee jira bukoo isin bukeessitan ani hin danda'u cinqii keessan ani hin danda'u na jala deemte blookii remove si godha blookii maalimti remove si godha saree bakkuma barbaadde deem bakkuma garaan kee yaada deem bakka hin dhufinne jala an channel keeti ati naalaalte fin guddadhu ati naalaalu dhabde fin guddachuu dhabu bakka yoo an hojjettu dhabde channel kiyya laalin gonkuma dhugaa rabbii sin jedha kanaaf dhiifama naa godha hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii dubbachuuf Saido haa fuudhi dhugaa rabbii dhaareetiin bakka miira keessan gale jechuudha ijoolleen tokko dhalaan tokko wantoonni isaan namaan jedhan abee dhugaa rabbii yeroo dura ayyuu kana mucuuccuu si godhaa turan nyaataa turan ina akkatti of nama aarsitu bare amma immoo ana miskiina rabbi maal godhu na tooyitan an waa'ee Saido tun haasa'uun dhumne dhugaa rabbii dubbachuuf Saido naa fuudhu takkaa miti sagal haa fuudhu bakka dhiira arsii waan ta'eef fuudhullee mirga qaba hin danda'a qabeenyi keessaa ayuun haa kuttu gara kutti ayuun haa deemtu maaltu nu galche
waa'ee dhimma namaa. Garummoo dhalaan nama jala deemtan kun dhugaa miira keessa na galchitan. Ani bakka miira keessa galuun barbaadu. Namni nan tuqin nama illee tuqin. Maaliif namni gaafa manaa ba'u arraba saaqatee arrabaaf manaa ba'u waan jedhu beeku. Isheen dun jechuun intalli kun jechuun ni lafaan lafti bakka geetti hundatti maqaan isheetiin akka jedhu isin laxafa intala kana jechuudha. Jazbaa wayiiti dhugaa rabbii dubbachuu. Na aarsite yeroo hunda yuutuubii viidiyoo kee jala deemtee na arrabsite. Anamma wanna takka isinirraa dhaga'u jechuudha. Isirraa intala kan dubaroota kan sadii moo afurii kanarra waa takka dhaga'u likki isinitti addaa kaatanii. Channel biraati nama walitti deeminutti nagaan tura aara kiyya hin aaree dhiifama warroonni kun dhiifama naa godha. Isinin jechuu barbaada hamma viidiyoo biraatti walitti deeminutti bye bye isinin jedha jabaadha.